magaalaan Dirredhawaa ta gurguraati arraas borus ta gurguraati. Kutaa arginu ta'in Oromoo Dirredhawaa keessa hin jiraanne Oromiyaa guutuu fi gartee biyya adda keessa jiraattu dhimma Dirredhawaa kun mallaan jettee akka dhiiftuudha jennaan. Onni noolee guutuun bikka noolee qabattu guutuun tan gurguraati. An kanaafiin waggaa dheeraas dabarre kana keessatti akkamitti ilmaan gurguraa magaalaa san bulchuu dadhabanii waan jututu ana kana sammuuti na rakkaa. Wajjamtuu daawwattoota keenya akka jirtan nagaa fayyaadha. Bakkoo miidiyaadha. Bakkoo miidiyaan akkuma beekamu sagantaalee garaagaraa qabatee dhimmoota adda addaa irratti torbaan guutuu isin dhiyeessa. Arraas ajandaa gartee torbaan lamaan dabaree kana kan ture dhimma Dirredhawaatiin wal qabatee dhimmi Dirredhawaa gartee waan guyyaa takka lama yookaanuu ittiin shaakalamnee haratti hambifnuu miti dhimma gartee ijoodha waan gartee waggaa hedduudhaaf lafa jalatti gartee qofamaa ture waan seeratti namuu gartee akkuma beekutti hanga beeku waan beeku dubbachuu jira. Silaa gartee akkaataan ta'uu qabu namuu waan beeku akka beekutti osoo hin taane waan ta'uu qabu beektota gaafatanii namoota gartee silaa dhimma kana nurra beeku gaafatanii deemuu gaarii. Seenaan akkamitti akkas dhufte waan hedduutu haasawama. Waan haasawamu hunda haasawuu osoo hin taane san keessaa firii gartee waan fudhatamuu qabu ofa keessaa fudhatanii maaltu gara fuulduraatti nu oofuu danda'a, maaltu waliin nu galchaa, maaltu barbaachisaadha waan jiru qofarratti osoo xiyyeeffatanii akkaan gaariidha. Namoota dubbatan hedduudhaatu miidiyaa hawaasaa irratti dubbata. Waan kana keessaa nama tokko obboleessa tokko waan inni dubbatee gamanatti as fidee gartee waan san viidiyoo irraa ni agartanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harka fuune Oromootii akkam jirtan bakkuma jirtanitti nageenya rabbii isin bira haa jiraatu. Mee waan xiqqoo takka wal yaadachiisaa haa deemnu, waan hin beekne surraa biraa haa deemnu. Keessaawu dhaloonni zamana boodaa kuni dafnee waa irraanfannaa. Torbanitti namoonni waa dhiquu barbaanna torbanitti jechuu hayya. Dhaloonni kun anarraa isa eegalee. Seenaa teenya tarra dabarsinees garagallee hin dubbisnu yookaan yaadannu ajanduma gartee arra nuu darbame irratti fokus godhan hedduun keenya. Mee waan inni wal yaadachiisnu xiqqoo duddubaan sin deebisaa. Bara jaatammoota keessa dhaloonni boodaa kun sochii afran qalloo magaalaa Dirredhawaa keessatti sochii afran qalloo jaanii abbootiin teenya warra lubbuun hin jirre warra gartee qabeenyaan taajiraa warra gartee lubbuun isaanii rashanaman ajjeefaman warra lubbuun hin jirre jechuudha. Hedduu warra akka Ismaa'eel Galmoo, Haajab Salaam, Abukar Musaa hedduu manguddoon tuni ta'aniititi yeroo san keessatti afaan Oromoo haasa'uun ani Oromoo jechuun yakka. Afaan Oromootiin sirbuunis yakka dhorkaa ture. Yeroo kana walitti dhufanii afran qalloo yenagada Oromoo afran qalloo gosaa kaja'u maqaa kana jaarratan jechuudha. Jaarratanii san keessa Oromummaa calaqqisanii Oromummaa babal'isan. Yeroo san itti gaafatamaan afran qalloodhaa kan sochii adda addaa godhaa ture. Ganda deemee ulaa dhadhee namoonni qabaa ture. Waanuma kana gubbatti eenyuun beeytanii ara lubbuun jira. Ismaa'eel Muhammad Adam jiraataa magaalaa Jarman. Pirezidantiin afran qalloo durobaan afran qalloo yeroo sanii Ismaa'eel Muhammad Adam. Namni wareegama lubbuu kanne jechuun absoo tanaaf. Yoo seenaan beeyne ara lubbuun jira seenaa irraa bara. Bileen kiyya dhaloonni boodaa kun warreen gartee amma keessaafuu nuti kana obboleeyyan tiruu gargar nu baasuuf Ismaa'eel Muhammad Ahmad gosaan gurguranne gosa ilma gurguraan ilma Oromooti. Ilma Oromoo keessa raayis afran qalloo keessaa
ilmaan sadeen dagaa keessaa balbala noolee keessaa keessa jiran jechuudha. Balbala noolee takka keessa jiran. Nooleen tun sadii haleelee fi muchaa fi Oromoodhaa balbala noolee keessa jiran jechuudha. Gurguraan. Ani gurguraa obboleeyyan keettiin beeka. Arraas boruus obboleeyyan kiyya. An takkaa gurguraan obboleeyyan kiyyaa mitis je'een beeku. Janneetis hin beeknu. Fuulduraafis hin jennu jechuuf illee hin jiraannuusi. Gurguraan addunyaan guutuun akkasii beeytiisi. Kanaafuu magaalaan Direedaadhaa ona gurguraati 100% dhibbatti waan nama gaafachiisaatii miti. Maaliif jennaan anarraa waan taateef foon kiyya waan taateef anis gosa isaanii waan taateef gosa kiyya waan taateef ona gurguraati mirgatti qaban biyya san bulchuudhaafis mirgatti qaban. An kanaafiin waggaa dheeraas dabarre kana keessatti akkamitti ilmaan gurguraa magaalaa san bulchuu dadhabanii waan jututu ana kana sammuuti na rakkaa jira. Maaliif magaalaa san bulchuu dadhabanii? Maaluma bulchuu dadhabanii? Isaarra isaan itti maxxananii የኢሳና ጉርጉራ አውራጃ ጃሙ ከና ኢሳስ magaalaa san keessatti noo jinjiraatee filatamee bulchuu mirga qaba garuu abbaan lafaa ilmaan gurguraati. Gurguraan waan Oromoo taateef abbaan lafaa ilmaan gurguraati. Garuu immoo obboleen keenya ilmaan gurguraatiin harka isaaniitiin ibidda qabatanii daangaa babal'achuu kana gonkuma nayyamnu. Gonkuma hinumaa nayyamnu kana. Anuma kana jechuudha. Anis gurguraa jechuudha. Anuma kana jechuudha. Anuma kanaatutu magaalaan tun magaalaa teessanii waliin qabnaa jee hotta waliin itti abbaa taanaa jee yaamaa jechuudha. Isin maaliif itti abbaa ta'uu dadhabdan? Obboleeyyan kee gurguraa maaliif itti abbaa ta'uu dadhabdan? Maaliif bulchuu dadhabdan? Maaliif hin bulchine? Maaliif yeroo hunda isa as bahee magaalaa caamumaa jiniin press release kakannu isaatu kanna. Ilmaan gurguraa khobaasaa achi bahee maaliif hin dubbanne? Magaalaan tun magaalaa tiyyaa maan jenne? Gaafa magaalaan tun magaalaa tiyyaa mirgaanti qabaa bulchuun magaalaa tana bulchuun fadhaa yoo taate ana kasoo jedhu dhaabbatu. Ta'ee shakkiin qabu magaalaan ta'ee tiyya waan taateef tiyyatee waan taateef rakkoo hin qabnu. Onni noolee guutuun bikka noolee qophattu guutuun tan gurguraati. Miraas hojii qabna waan ta'eef warreen gartee maqaa gurguraa qabatee deemee obboleen keenya gartee dantaa mataa isaatiif conflict of interestiif sigalee yookaan isarraa abbaan isaa isa ta'eef akka biraatiif waliin laaqaadhaan dhufee gartee Oromoo waliin dha'u kuni gonkumaa fudhannu. Gaafa gartee lakkii nuti Oromoo miti nuti Somaaliidha akka jettan taate xillee dhagaa wajjin loltee ta'uu deemtan. Magaalaan Direedhaa ta gurguraati, Arraas borus ta gurguraati. Akka viidiyoo kanarratti agartanitti wanni haasawee dirreen dhawaa ta gurguraati jee dirreen dhawaa ta gurguraati obboleeyyan keenya gurguraati sandura agartee waa'ee afran qalloo waan dubbate qaba pirezidaantii afran qallooti kan hundi waan dubbate qaba ajandaa kana dhimmisanii fi dhimmi dirree dhawaa waliin qabatu waa'ee gartee afran qalloo hundeeffamni afran qalloo seenaa dindiise dirree dhawaatti hojii wal qabata malee waan amma gartee abbummaa dirree dhawaa gurguratti hirkisuudhaaf jecha haasanii miti jechuudha. Hundeeffamni afran qalloo sochiin afran qalloo hundeeffamte sochii gurguraatii miti sochii afran qallootii jedhamtee maqaan moggaafamee jira. Akkuma afran qallootti afran qalloo jechuun akkaataa gartee rabbi mataa godhuu fi Piroofeesar Maadiyaamil Mudee hiikeen akkaataa gartee inni akka kanneen nama nagayaa nama gartee Oromoo wajjin nagayaan jiraachuu barbaadu hunda jee hangas takka bal'aadha jechuudha kan afran qalloo malee gartee waan hanga tokkotti deebisanii miti jechuudha. Waan san keessatti gurguraan dirreen dhawaa gurguraati gurguraan haa falmattu maaliif gurguraan hin bulchine obboleeyyan keenya isaan maan bulchine nuti maaliif falmannaa fi waan jee haasi obboleessa kiyya. Osumaan obboleessi kiyya kabajuu yaalli isaa san fudhatama ana biratti fudhatama hangas maran qabu isin ilaaltanii takkaffaarratti yaanni isaa kun wanni inni fidu Oromoon kutaa Harargeen ta'in Oromoon gartee dirree dhawaa keessa hin jiraanne Oromoon Harargeen ta'in
Oromiyaa guutuu fi gartee biyya adda addaa keessa jiraattu dhimma dirree dhawaa kun non laallattu jettee akka dhiiftuu danda'an tokkoffaadha jechuudha. Maaliif dirreen dhawaa ta'e gurguraati jettee oguu akkaatuma ni jetti gaa gurguraan ilmaan nooniti seenaadhaanis wanni jiru waan akkasii jira. Yoo jaarsoo yoo fudhattan jaarsoonis jaarsoo jira jaarsoo gartee Somaalee ifin jettu jira tan gartee Oromoo ifin jettu jira. Wanni kanaa kun yeroo dheertuu gartee seenaa keessatti gabrummaa waan Oromoo turte jecha gosoonni adda addaa if wallaalaa wal wallaalaa gosoonni gartee gama biraa deeman hedduu jira. Kana keessaa gurguraan ilmaan nooleeti akka gartee hayyoonni akka shantan shubbisaa afaan qabatamanii manitti ilmaan nooleeti Oromoodha jechuudha. Garuu ammoo dirreen dhawaa taafran qalloo to Oromooti malee ta gurguraa qofaa yoo jennee akkaataa gartee warri isii tana falmu jiran kun isaan gurguraa awraajaa hangartee mootummaan itti baase sirni gaafa sanii itti moggaase san qabatanii saniin deemuun waan aadaa Oromootii fi akkaataa gartee qoodaminsa lafaatii akkaataa gartee jiruuf jireenya Oromootii wal faalleessu jechuudha. Qubsuma ilmaaniitiif akkaataa adda addaatti lafti qoodamti. Ammoo isaan gurguraa awraajaa jechuu waa'ee qubsuma isaanii osoo hin ta'in gaafa sanitti dhaabbata bilisa baasaa isaaniitu jira. Ammaasis gartee akkaataa bulchiinsaa isaanii ta'utti sirni biyya bulchan baafatan malee waan gartee uummanni keenya fi baafateem jechuudha. Akkaataan sun jechuudha. Osoo namni gartee seenaa akkasiisaniin deemu jiraate Harargeen kibilaa garii jeetum namni sanitti dha jechuudha. Caasifamni adda addaa kasan booda dhufe kuni fudhataman qabu ta'a jechuudha seenaa wajjin deemee. Kanaaf caasifamni sun kan sirnaati maqaan kan namni sun kan sirnaati malee sababni itti gartee gosoota galchuun hin jirtu. Oromoonni kutaa adda addaa hoggaa gartee ta gurguraan falma adda addaa isin maaliif hin bulchine jedhanii Oromoonni biraa wanni kun nun galchuu edaanuu wanni kun hagartee nama hangasanii qofa jee akka dhiisu godhaa jechuudha. Kun karaan itti deemaa haruma gartee silaa duraan barbaadan san haruma duraan barbaadamu sanitti gama gartee nama biraatti oofaa jechuudha. Kanaaf tokkoffaadhaatti wanni kun Oromoonni biraa xiyyeeffannoo kan inni godhaa. Halamada ammoo uummatuma dirree dhawaa keessa jiraatu kanaaf adda qoqqoota. Akkamitti adda qoqqoodee wal afaan deebisa. Eegata gurguraa taatee uummanni Oromoo kacha keessa jiru haa biraa jechuudha. Hangartee amma wanni kun waan gosaatti deebi'ee gosa biraa hojjetee ibidda deebi'ee jira. Ibidda xiqqaa tokko bira jira. Wanni gartee ibidda san biratti gad deebi'ee waan isaanii qofaa jee namni biraa akka waan kana mogga dagatu yookaan ammoo ibidda san qoftiin waan keenya waan kana isin naqatu akka juugooti jechuudha. Akkas godhuun hayyoo silaa ganama manaa haateef hayyoo gartee abbummaa lafa san falmachuu haateef san ni faallesti jechuudha. Akkas godhuun hayyoo silaa ganama manaa haateef hayyoo gartee abbummaa lafa san falmachuu haateef san ni faallesti jechuudha. Kanaaf lammaffaarratti ummatuma jidduutti ummata wal nyaachisuu taate jechuudha. Ummata wal afaan deebisuu taate. Akka gartee uummanni gurra tokkoon dhageenya. Ijjeta akka inni gartee akka uummanni gama tokko deemanii furmaata hin barbaanne gooti. Niihu gartee woo makkanaa kanaatu hangammaatu dirree dhawaa tana kana tursee fakkaatti. Maaliif hoggaa gartee ganaa okkoteen san bilchaachuu situ yoo gartee ganaa irra kaa'uun beekin hogguu bilchaatte okkoteen tun ta'e nyaanuu nyaataa okkoteen tun jettee yoo gartee ganaa okkoteen bilchaatee irra wal dhabde osuma bilchaatiin okkoteen san cabsee namni adda yaa'utu dhufaa jechuudha. Kanaaf wanni akkanaa kun waan gartee uummataaf faayidaa hin qabne uummata qofa waa wal nyaachisuu isaaf uummatuma Oromoo keessaa ilmaan afran qalloo kana warra gartee qubsumaaf ona san qabu kana waa wal nyaachisuu jechuudha. Magaalaan tun magaalaa guddoodha. Magaalaa guddoo afran qallooti. Akkuma seenaa keessatti gartee amma duraas hundeeffama seenaa afran qallootiinis abbummaadhaanis afran qalloo taate magaalaa afran qalloo yoo taate maaltu namarraa irrata? Magaalaa Oromoo yoo taate maaltu namarraa irrata? Maaliifi magaalaa gartee gurguraa ta'uun maaliif barbaachisee dirqama maaliif seenaa keessattis gartee hin dhufne wanni kun hin jiru. Maaliif gartee gama sanii dhiibuun barbaachisee obboleessa kiyya kun jechuu akkaataa inni dhiyeessanitti isaan qofti naaf falmatan jechuun sirrii miti jechuu akka ilaalcha kiyyaatti viidiyoo isin dhageeffatanii viidiyoo biraatti walitti deebiin gartee dhugaa kan dhageeffatan isin yaadatta kanatti. Kasadaffaa ammoo ajandaa jijjiiruudha. Akka inni jedhu ajandaan akkamitti jijjiirama guutumaa guututtu waa'ee gartee dirree dhawaatii fi waa'ee Somaaleetii fi Oromoo haftee waa'ee gartee gosa dirree afran qalloo keessatti achi jiraattu dirree dhawaa. Dirree dhawaan ta'anii yaati moo ta'a alaati moo ta'a gartee nooleeti moo ta'a ituuti moo kanatti deebiti. Kana keessaa deebitee afran qalloo keessaa gurguraa qofa eega taate afran qalloo kun itti dhiisanii gurguraatii moo gurguraatii mitiirra wal qaban jechuudha. Onni kun ammoo alaa fi nooleetti beekama namoonni beeka dirree dhawaa.
karaa jira daangaa jidduu jira seenatti namni gartee manguddoon gaafatan hundinuu ni miti. Waan takka seenaa bakka hin qabne bakka itti godhee namni gartee akkaataa gartee gosootuma jiraatan kanaa wal afaan kaa'ee ammallee wal nyaachisuuf fedhuu jira fakkaatti. Fedhiin tun ammoo fedhii eenyu akka taateen beekne fedhiin akkanaatu yoo jiraatte ajandaan guutuu jijjiiramee ajandaa kanatti jechuun wasanni kun gartee haalaatii kun kanooleeti karaan kun akkanaatti tun magaalaa teenya tun qabalee tun teenya jedhanii namni irratti wal loluu dhufa jechuudha. Gaafa sana ammoo dirree dhawaa abbummaa falmachuun haftee ibidduutti gartee saree walaatuu waraabessanaa tokko jedhanitti ifi isaan akka wal longooti jechuudha manni keenya. Gurguraan bulchuu qabdi. Yes, bulchuu qabdi. Maalumaa fi isa gizee hunda gizee gartee termi gizee dhufee maaliif isa bulchaa oola? Gaafiin jedha katana takkaa gabbee dubba. كن بركو ميديا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركو ميديا خيسني. ميديا كن ميديا خيسن. ميديا هن الجبيسون تلقى خيسن. ميديا خيسني بتكون مو تلقى خيسني. ميديا هن الجبيسا. ميديا خنا مال الجبيسنا كان جن يوتيوب. channel خنا سبسكرايب شير كوبي لينك ريبوست كدودان. hordoftoonni keenya akka heddummaatee ergaan keenya namoota hedduu bira gahee dhaamsi keenya bakka hedduu akka ga'u Instagram keenya TikTok keenya gama Facebook yoo hordoftanii koppiliki gootanii like fi share ni tropsanii follow gootanii koppiliki gootanii share gootanii waliif ergitanii waan biraa takka siraan eeggatu like nu godhaa share nu godhaa repost nu godhaa waan isin irraa eegamu godhuudhaan nuti na dhaabbaddaa nu hordoftanii ittiin qaanoytanii nu hordofaa ittiin salphattanii dhaamsi isin argattan waan faayidaa qabu dargaggoota keenya fayyada bohaartii osoo bohaaraa waa barattanii waa barachaatti bohaartanii Barko Media subscribe share like nu godhaa repost nu godhaa nu cinaa dhaabbaddaa galatooma.